fi hararri eegumsi waaqayyo iddoo fi haala jirtan hunduma keessatti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu yooyaa anaa dhufu maatii koo hordoftoonni koo warri taatan hundumti keessan nagaa keessan miti nagaa godha galanni waaqa faasa'u bakka nagaa fayyaa keessanitti eeggamtanii yeroo isaa kana keessanii jechaati har'allee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jira. Turtiin keessan walii wajjin haa ta'u har'ammoo kuusaan dalagaa jira. Akkuma argitanigaa jalqabarraa osoo inni qinduraanii dura keessaatiin innan yaasa jechuudha. Amma keessa yaaseetiin ka'ee jira. Gara dhiquuttiin darbee viidiyoon koo akka dheeranii baay'ee gabaabsiitiin egaa akka kanattiin dhiqee immoo cinaatti kino wantoota isatti godhamu qopheessee jira. Tuumii, shunkurtiis, foonii yookiin immoo laameetuma fuumee jechuudha. So ergaan itti godhee booda kana shunkurtii akka kanatti itti naqee jira. Tuumiinis jira. Baay'een gabaabsee sammuun akkanaa badeen jira miti. Viidiyoowwan qaba edit gochuutu yeroo edit godhuu dhabe malee jechuudha. So shunkurtii adii itti naqee jira amma. Buufadheetti ilaalaa jira bahaarii fi arfee akka ta'e adda baasuu fi kun bahaariidha. Erfi baay'ee inni baay'isu waan ta'eef xiqqoo itti fayyadama hanga bahaariitii miti jedhan itti godheetiin jira jechuudha. Isaalleen akkasumas immoo naana yeebis jenna hin jaallatu maatiin koo isas ittiin godhadha jechuudha. Hangaa tokkoo fi gimmaasha baay'ee gaariidha isiniin jedha. Akkasuma immoo timaatimii har'a baay'ee hin fayyadamu. Dhiifama sagaleen na jalaatii yoo jiraate maatiin mana keessaatti waan wacaa jiranii kaa dhiifama nuuf galchaa'e. Akkasuma soogiddaillee itti godheen jira jechuudha. Ani poomillee ittiin godha xiqqoo jechuudha. Timaatimii waan xiqqeessee itti godhee fi kanaaf poomii immoo xiqqoo ittiin godhadha. Akkasumas immoo cuunfaa loomitillee jechuudha gimmaasha kan ta'e ani gimmaashan fayyadama. Sinama baay'inaatiin jechuudha. Ruuza immoo siinii finjeenii tokkoo fi gimmaasha qofan fayyadame yeroo baay'ee irraa fi hafa waan ta'eef har'a kaameraa sodaatee natti fakkaate yuurraa nafne yoo irraa fi dinnicha wajjin walitti godha dinnichallee itti maka jedhee nurraa nafne jechuudha. Akkasuma immoo ooyilii yookiin zayituuniidha. Isallee xiqqeesseen itti fayyadama jechuudha. Egaa akka kanatti hunduma isaa waliin geenyee loomicha gimmaasha saniin jedhee jiraanii kan hin fayyadame booda soosii isaa wajjinis waan hin fayyadamuuf jechuudha. So akkanattiin waliittiin goone kaanee gara kuusaatti naqnaa jechuudha. Hordoftoota keenyaa subscribe, like, share waliif gochuun walaa jabeessinuu isiniitiin jechuuti barbaada. Egaa guddaa galatoomaa warroonni na duukaa jirtanillee guddaan sin galateeffadha. Amma kuusicha kanattiin godheen jira jechuudha. Tokko sinuma agarsiisuuf malee hunda isaan miti. Tokkichuma kana meeshaan agarsiisa jedheeti. Hedduun keessaanis akka beektan beeka. Baay'ee sittiin goone garuu maaliif akka hafuu dideen beeku yeroo baay'ee irra na hin hafa tureyyuu laafeen har'a garuu irraatiin hafne. Kana fakkaataa olmaan koo har'aa kushiina koo keessaa basoo har'aa osoo hin ta'in idiitii guyyaatti godhuudha malee eegaatii waraabee xiqqoo turee jira na hojjetu didee idiitii gochuun galgala sagal waan waamamuuf bakka yaadallee na harkaa bittinneessu sanaaf jechuudha. Kanuma akka kanattiin godheen jira. Amma hunduma isaa xumureen jira jechuudha. Amma kanaafuu soosiidha. Sinin agarsiisne malee cinaattillee labanii hojjechaan ture jechuudha. Kuusaan labanidha nyaata baasitti garuu kun wantoota sin agarsiisu kan ergaa walitti godhee ka'edha. Kanan itti booda walitti deebine malee viidiyoo ittiin waraabne kanan itti godhe poomii, ribbii fi bahaarii, arfee fi xiqqoo tuum paawudariillee itti fayyadamee jira jechuudha. Ooyiliidha. Amma kanneen ergaa walitti naqee ka'eedha jechuudha. Laan hunduma isaayyuu kunis hoosiisaa jechuudha. Silsiisaa yookaan jechuudha. Isaa hundumaa ergaa walitti godhee asittillee loomii fayyadamee jira. Gimmaasha jechuudha. Walumaa galatti tokko gimmaasha ruuza wajjin gimmaasha immoo soosiisaa wajjin
Akka kanatti ergaan godhee cinaadhaan immoo bishaan ho'ifadheen jira. Isatti naqadhaa jechuudha. Akkana saffisee bilchaatuuf malee waan addaaf miti qorraadhaanis immoo hojjetama. Gaasitti gadhee amma gara viidiyoo gollee gara xumuraatti fideetiin jira. Isa ittiin naqaa jechuudha gara taanjuraatti kuusaan isa qopheeffadhe sanatti jechuudha. Ilaaluu dandeenya wantoota hir'atee qammasneellee jechuudha booda. Inni rakkisuurra soogiddi waan qatee asitti illee soogiddeetti godhee jira. Amma ergaan itti naqee haala kanaan hamma isa gahaa jedhee bishaan ijjas eegaan itti gadhee booda saayinachaan itti gadi qadaada jechuudha. Hamma biradistiin keessanii wal madaaluun akka sirriitti ukkaamamee bilchaatuuf gargaara. Boodan itti qadaadee erga inni ol intiin jechuu eegalee kiraama bilchaatee irraa ba'eetiin jira. Akka kanatti labanii illee qopheessee isiniin jedheen jira kaasaniin agarsiisne malee. Isaallee kan qopheesse kiyaarii fi tuumii fi soogiddaa fi naanaa yeebisiidha. Maatiin kun ni jaalatu naanaa kanaaf itti gadhee akka kanatti dhiifama waan viidiyoo isinii waraabuu didee fi harkaatii dheerata jedheetii hojiis dudduubatti waan qabuuf nagaa fayyaa keessa.